Ashamaa akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Hussein HD jala jirtan baga nagaan nutti isin jedha. Har'a kan isin agarsiisu YouTube haala kamiin akka TikTok jala kaa'uu dandeessan. Akkaawuntii TikTok jala fiddanii bakka kana YouTube keessan kaa'uudhaan namni YouTube haara tuquudhaan gara chaanala YouTube keessanii deemee subscribe isin gochuu danda'a. Akkasuma namni isin hin beekne subscribe godhee maatii keessan ta'uu danda'a jechuudha. Liinkii YouTube haala kamiin akka haala kanaan fidee YouTube keessa isin galchaa jechuudha. Yoo ta'e tuqtan haala kamiin akka isin YouTube chaanala YouTube warri qabdan jechuudha. Chaanala YouTube warri qabdan haala kamiin akka isin geessitanii TikTok jala kaa'uu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Har'a keessan agarsiisu chaanala YouTube yan keessanii TikTok dhaan wal qabsiisuudhaan follower hedduu karaa itti argachuu dandeessan jechuudha. Warri hin beekne jiraattan waliin turaa isin jedha. Warri beektan illee step isa haala kamiin akka isin geessitanii YouTube yan keessan TikTok jala karaa sirrii ta'een jala kaa'uudhaan subscribe hedduu akka isin argamsiisu ta'a. Akkasuma TikTok yan keessan follower isaa namni YouTube irratti isin beekullee karaa TikTok ittiin deemee follow isin gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala kamiin akka isin jala kaa'uu dandeessan isin agarsiisan jira. Warri haaraa taatan chaanala YouTube irratti subscribe nagochuu hin dagatinaa chaanala YouTube gubbaarratti search bakka searchii kanarratti Hussein HD Hussein HD jechuudhaan chaanala yan kwala mafaadha irra gatuqudhaan Hussein HD tanii barreeffattanii eega kaatanii irra gatuqxu yeroo irra gatuqtan chaanala keessa sin galcha warri haaraa taatan subscribe kana tuquudhaan mallattoo notification kana ol ka jettu gubbaa kaa'uu hin dagatinaa yeroo barnoota gadhiise akka fayyaan viidiyoo kan koo isin bira gahuu fi subscribe yeroo gootan mallattoo notification kana itti banaa isin jedha maaliif viidiyoo an gadhiise akkasiyaan isin bira gahu jechuudha. Kanaafuu bakka viidiyoo jala kanoo kaawwattanii immoo viidiyoo an gadhiise barnoota hedduu jala jira chaanaalin kun haaraadha akkasuma viidiyoo kan koo yeroo dhaggeeffattan laayikii tuquu hin dagatinaa ganaa viidiyoo 18 bichaan gadhiise subscribe kumaa ol darbeera. Kanaafuu viidiyoo ilaalaan jirtanuu viidiyoo kan koo akka namoota hedduu bira gahuu fi yeroo viidiyoo daawwattan laayikii tuqaa isin jedha akkasuma share gochuu hin dagatinaa isin jedha haala kamiin akka jala kaa'uu dandeessan isin agarsiisa hundi keessanuu na waliin turaa jechuudha. Kanaafuu kana gochuudhaaf awwala gara TikTok ni deemtu. TikTok irratti anga profile keessanii tuqxu TikTok irraa TikTok irratti harka mirgaatti kan jallaa profile tuudhaan chaanaalii TikTok keessanii keessa haala kanaan isin galchaa jechuudha. Kan namta akka duwwaadha asirra hin taa'u jechuudha. Kanaafuu haala kamiin akka isin YouTube keessan fiddanii bakka kana kaa'uu dandeessan jechuudha. TikTok keessanii irraa eegasintanii haala kamiin akka jala kaa'uu dandeessan waliin ilaallaa jechuudha. Haala kanaan eegasintanii edit of profile ka jettanii jirti kun asirra bakka edit of profile ka jette tuquudhaan keessanii galtu jechuudha. Achirra eegasintanii gad dhufuudhaan Instagram fi YouTube na gaafata. Kan namta akka kabraalee itti hedduu gaafachuu danda'a linkii social media kabraalee isin gaafachuu danda'a jechuudha. Ana Instagram fi YouTube dha. Kanaafuu YouTube haala kamiin akka jala kaa'uu dandeessan waliin haa ilaallu. YouTube ka jedhu fi lafiitii add YouTube ka jedhu xiyya fi lafiitii ka jirtu kana mallattoo nama xiyyaa kan tuqxu maqaadhuma YouTube sanarraa add YouTube ka jettu irraa yeroo takkaaf gad tuqxu jechuudha. Achee tuquudhaan fakkeenyaaf haala kanaan fidinaa baasaa waan duraan jala kaa'ee jiruu fi akkaawuntii kam jala kaa'uu barbaadde na gaafata. Isin kan keessan fakkeenyaaf yeroo isin achila haala kanaan tuqxan haala kanaan isin baasuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan sign in jedhee isin gaafata. Continue TikTok dhaan wal quunnamsiisi. Asirratti email or point number jedha. Kanaafuu bakka kana isin gochuu qabdan Gmail YouTube keessaniiti. Gmail YouTube ittiin banattan jechuudha. Haala kanaan achee tuquudhaan Gmail YouTube ittiin banattan takka asirra ni galchitu. Bakka kanarra Gmail YouTube keessanii galchuudhaan asirratti immoo paaspoortii Gmail YouTube sanaa galchitu jechuudha. Haala kanaan bakka kanatti paaspoortii Gmail YouTube sanaa galchuudhaan next ka jettu ni jirti asirra bakka kana ni tuqxu jechuudha. Gmail YouTube galchuudhaan paaspoortii isaatti naquudhaan next ka jettu ni tuqxu yeroo takkaaf bakka next kana eega tuqxanii haala kanaan isin baasaa jechuudha. Gara fuula duraa hammallee dhumanne yeroo haala kanaa isin fide maal gootu allahu ka jedhu kan harka mirgaatti kan jallaan jirti allahu ka jettu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Yeroo isin allahu gootan haala kanaan maqaa YouTube keessanii fide dudduubatti isin deebisee maqaa YouTube fide asirra isin kaa'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan amma fakkeenyaaf dudduubatti deebinee waliin haa ilaallu. Dudduubatti yoo deebinu maqaa YouTube yookaan immoo footoo YouTube dhufee asirra galee jira jechuudha. Kanaafuu TikTok warri qabdan YouTube warri qabdan YouTube kan keessan TikTok qabsiisuudhaan subscribe hedduu argachuu dandeessu. Akkasuma TikTok irraallee follower guddaa argachuu dandeessu jechuudha. Asirra mallattoo YouTube kana ni tuqe jechuudha. YouTube kan keessan jala seenuudhaan namni mallattoo YouTube tuqu gara chaanaalii YouTube isin keessaa subscribe isin godhee viidiyoo kan keessan hunda daawwachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan linkii YouTube TikTok jala kaa'uudhaan follower guddaa argachuu dandeessin jedha. TikTok yan koo warrin beekne follow gochuu hin dagatinaa. Akkasuma TikTok kun illee haaraadha. TikTok yan koo kabiraan jala gubatee jira. Hammallee TikTok sana hin deeffanne. TikTok kabiraat ture sana hammallee hin deeffanne. Kanaafuu akkaawuntii TikTok kun haaraa waan ta'eef subscribe follow gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo isaallee viidiyoo gabaabaa jala gadhiisuu eegaleen jira. Irraa barnoota hedduu irraa argachuu dandeessu. TikTok yan koo kana viidiyoo isaa kana laayikii tuquu hin dagatinaa isin jedha. Gaaffii yoo qabaattan barnootaan korraa waan isin garuu jiraatu komantii naa barreessaa isin jedha. Barnoonni irraasumatti dhaabata. Viidiyoo kana laayikii tuquu hin dagatinaa yoo dhaggeeffattanii kaatan gaaffii yoo qabaattan komantii naa hanga walitti deemnutti nagaan tura.